Ayyee hordoftoota keenyaa akkam jirtu? Akkuma baratame irrallee immoo dhimma baay'ee barbaachisaa fi murteessaa ta'e tokko waliin ilaalla. Inni kunis maali yoo jettan itti gaafatamummaa dhaabbilee daldalaati. Egaa dhaabbileen daldalaa dhimma yakkas ta'ee dhimma siiviliitiif itti gaafatamummaa ni qabu. Haala kamiin itti gaafatamummaa isaanii kanarratti seerri maal jedha? Egaa xiinxalli kun xiinxala baay'ee bal'aadha. Akkasumallee ragaa seeraa qabatamaa irratti hundoofnee dhimma itti gaafatamummaa yakkaa keessattuu corporate criminal liability hubachuuf dhimma murteessaadha jechuudha. Egaa keessattuu dhaddachi jibbaataa lakkoofsa galmee 23 74 23 ta'e irratti gaafa gurraandhala 29 2016 murtii dirqisiisaa kennetu jira. Egaa itti gaafatamummaa dhaabbilee daldalaati kan laalaa jirru dhimma yakkaatiin wal qabatee keessattuu ejjennoon seeraa maali? Dhaabbileen kunniin haala kamiin itti gaafatamummaa qabu? Itti gaafatamummaan egaa kan yakkaa ta'uu danda'a, kan siviilii ta'uu danda'a. Yoo dandeenya yeroo nu ga'e lamaan isaaniitu ilaalla. Amma garuu mee kan yakkaati yoo eegalle egaa dhaddachi jibbaataa lakkoofsa galmee durumatti kaase kanarratti bara 2016 keessa murtii dirqisiisaa kennee jira jechuudha. Kunis egaa ijoon qulqullaa'uu qabu dhaabbanni seeraan namummaan kennameef legal personality akkuma namaa egaa natural person irratti artificial warra ta'e kanaan immoo legal personality illeen karaa seeratiin hin kennamaaf jechuudha. Gocha daldala ragaa risiptii malee yookaan risiitii malee nagahee malee raawwatamuun yoo himataman dhaabbanni daldalaa tokko nagahee kennuun dirqama isaa ta'uu osoo beeku meeshaa gurguru yookaan tajaajila kennu saniif nagahee malee gaafa raawwate adabbiin hojii gaggeessitu yookaan ammoo maanaajara irratti labsii taaksii lakkoofsa 983 muraa 2006 keewwata 132 irratti kenname dhaabbaticha itti gaafatamummaa yakkaa irraa bilisa ni baasa. Waan jedhutu qulqullaa'uu qaba. Egaa seerri waan kana hoogganu yookaan ammoo seerri dhimma kana addatti hoogganu labsii lakkoofsa amma duratti kaasne 983 muraa 2006 keewwata 120 muraa 1 taaksii kaffalaan ragaa malee gurgurtaa raawwatu adabbii yakkaatiin ni gaafatamaa jedha jechuudha seerri. Bittaa fi gurgurtaa raawwatu keessatti nagahee seera qabeessan malee kan raawwate taanan yakkaan ni gaafatamaa. Labsii taaksii keewwata 132 hojii gaggeessan dhaabbata managers siraaskaaj ka jennuun kun jechuudha. Yakka dhaabbatichi raawwateef itti gaafatamummaa dabalataa ni qabaataa jedha. Isatu abbaadha, isatu sammuu dhaabbatichaati. Isatu hooggana. So dhaabbaticharrallee adabbii yakkaa ni jiraataa. Hidhaa miti biiroon haa hidhamu hin jettu. Adabbii maallaqaati jechuudha. Isaan dabalatee immoo hojii gaggeessaa yeroo san jiru irratti illee itti gaafatamummaa yakkaa dabalataan akka jiru kaa'a. Seera yakkaa Itoophiyaa 1996 bahee keewwata 34 muraa tokko irratti egaa dhaabbanni namummaan seeraa kennameef legal personalitiin ka kennameef yakka maqaa isaatiin yookaan faayidaa isaatiif raawwatameef ni gaafatamaa jedha. Ammas keessatti nagahee kennuun ka silaa qabu maqaa isaatiin
achirraa bu'aa argatellee eenyu dhaabbaticha sanaa jechuudha. So itti gaafatamummaa yakkaa ni qabaataa jedhee kaa. Egaa xiinxalli jibbaataa hoo jibbaanni dhaddachi jibbaataa akkamitti xiinxalli? Murtiin dhaddachi jibbaataa kennu abbootii seeraa fakkeenyummaa gaarii qaban, ogummaa guddaa qaban, ogummaa yeroo dheeraa horatan, naamusa qaban, leenjii seeraa sadarkaa adda addaatti fudhatan muuxannoo isaaniitti irraa ka'ee walitti babanii namoota 7 kennamaa. Manneen murtii jalaatiif seera ta'aa jennee jirra. Egaa xiinxalli isaan xiinxallanii manni murtii jibbaataa sababoota armaan gadii kana kenneeti. Itti gaafatamummaa wal faanaa concurrent liability kan dhaabbatichaa fi kan hojii gaggeessaadha. Adabbiin hojii gaggeessaa yookaan hojii gaggeessituu irratti murtaa'u seera taaksiidha, labsii taaksiidha jechuudha. Keewwata 132 dhaabbata sana bilisa hin taasisuu jedha. Innuu kan dhufe dhaabbatichi yoo balleessaa qabaatedha. So dhaabbaticharraa kana waan ta'eef concurrent liability yookaan ammoo itti gaafatamummaa wal faanaa gargar baasnee hin ilaallu. Hiika taaksii kaffalaa. Taaksii kaffalaan egaa taaksii kaffalaan dhaabbata organization waan dabalatuuf dhaabbatichi mataa isaatiin yakka raawwachuu akka danda'u seerrichi ni tumaa. Consistency egaa gadi dhaabbannaan isaa maali yoo jenne murtiin kanaan dura kenname president jijjiiruu ejjennoo mana murtii waliigala dhaddachi jibbaatatiin dura kennamaa ture san murtiin kunis hin jijjiirsisne jechuudha. Egaa cuunfan isaa yoo laallu hojii gaggeessan yookaan hojii gaggeessituun yakka taaksii dhaabbataa raawwateef himatamuun isaa dhaabbatichi akka yakka kanaan hin gaafatamne hin taasisu. Lameen isaanii iyyuu dhaabbataa fi hojii gaggeessan yookaan hojii gaggeessituun jechuudha wal faana itti gaafatamummaa yakkaa qabuu jedha. Egaa hojii gaggeessan yookaan hojii gaggeessituun kan gaggeessitu dhaabbatichi yakka kana raawwate taanaan sababni yakki kun uumameefu waan dhaabbatichi yakka kana raawwateef waan ta'eef hojii gaggeessalleen itti gaafatamummaa jalaa akka hin baanetti kaa'aa jechuudha. Egaa dhaabbanni PLC ta'uu danda'a, private limited company ta'uu danda'a, itti gaafatamummaan isaa kan murtaa'e ta'uu danda'a. Isaan kun hunduyyuu share companies ta'uu danda'a. Yakka jalaa kan hin baanee fi hojii gaggeessalleen ammoo an hojii gaggeessaadha dhaabbatichi itti gaafatame jedhee akka legal defense yookaan defensitti kaafachuu akka hin qabne dhaabbatichi illee faayidaa argateera. Waan ta'eef lamaan isaaniitu wal faana itti gaafatamuu akka qaban murtiin dhaddacha jibbaataa kun nuuf ka'a. Egaa itti gaafatamummaa yakkaa fi sivilii maal yoo jennee kaasne itti gaafatamummaa yakkaa egaa adabuun sirreessuudha. Kan sivilii ammoo beenyaa kafachiistaa jechuudha. Namni tokko dhaabbataan yoo miidhame dhaabbaticha himatuu danda'a, hojii gaggeessaa himachuu danda'a. Yoo badiin hojii gaggeessaa sun badii yakkaa ol aanaa fi badii guddaa geessise ifatti kan mul'atu ta'e dhaabbanni sun beenyaa ofii raawwatee hojii gaggeessaa sana ammoo ofiif gaafachuu danda'a jechuudha. Hojii gaggeessaa sana sababa keetiin dhimmi kun narratti raawwate jedhee gaggeessuu akka danda'u garaagarummaa isaanii kan hubachuu ni danda'ama. Dhimma yakkaa yoo ta'e egaa mootummatu himata waan ta'eef mootummaa kan bakka bu'u abbaa alangaati. Dhimma siviilii yoo ta'e immoo nama miidhame yookaan pileentiif miidhamaa sana waan ta'eef haala kanaan ilaaluun kan danda'udha. Asuma keessatti bal'isne yoo ilaalle egaa itti gaafatamummaan boordii daayirektaroota hoo dhaabbileen hedduun isaanii boordii daayirektarootatiin bulu. Dhimmi kun namni keenya hawaasni keenya keessattuu miseensa waldootii daldalaa dhaabbilee daldalaa tahan dhimma kana adda baasanii beekuun dirqama ta'a jechuudha. Osoo horii isaanii hin baasne, osoo maallaqa isaanii hin baasne dhimmoota kana beekuun irra jiraata.
boordiin daayirektaraa hammam itti gaafatamaa? Dhimmi itti gaafatamummaa boordii daayirektarootaa board of directors seera daldala Itoophiyaa labsii haaraa jechuudha. Lakkoofsa 12/43/2013 bahee jira. Keessatti egaa bal'inaan kan ibsamee fi baay'ee murteessaa fi dhimma hubachuun nurraa eegamudha. Egaa boordiin dhaabbata tokkoof akka sammuutti hojjetaa. Kanaafuu tarkaanfii isaan fudhataniif itti gaafatamummaa cimaa qabaa jechuudha. Egaa dhimmi qulqulleessinu mormiin yookaan miidhaan dhaabbata daldalaa private limited company share company irratti yoo ga'e miseensonni boordii dhuunfaatti personaalii fi walfaana jointili itti gaafatamuu danda'u. Dhuunfaan itti gaafannamoo miseensonni egaa hedduudha ta'uu danda'u. Board of directors dhuunfaadhaan immoo walfaana itti gaafannaa. Seerri ittiin hoogganamu egaa seera daldalaa isaanii amanamummaan duty of loyalty jennee kenna jechuudha. Amanamummaadhaan akkasumallee immoo dammaqinaan duty of cares karaa qabuun raawwachuu qabu jechuudha. Egaa seeruma daldalaa kana 313 jalatti yoo ilaalle immoo miseensonni boordii miidhaa dhaabbatichaa abbootii qabeenyaa shareholders yookaan namoota sadaffaa irratti ga'uuf dhuunfattii fi walfaana itti gaafatamuu jedha. Separately or jointly. Dhuunfatti yookaan ammoo walfaana itti gaafatamummaa qabuu jedha dhaabbatichallee. Akkasumallee immoo abbootii qabeenyaatiif shareholderootaaf nama dhuunfaa qaama sadaffaafillee itti gaafatamummaa dhuunfaa fi walfaana qabu jedha. Egaa business judgmentiin kenna maali? Miseensi boordii tokko murtee isaa ogummaadhaan amanamummaa fi faayidaa dhaabbatichaatiif jecha yoo murteesse murtichi kisaaraa yoo fideyyuu itti gaafatamummaa irraa bilisa ta'uu danda'a jechuudha. Haalli inni itti of baasuu danda'u itti gaafatamummaa kana jala ani kan murteesse akka feeteedhanii miti. Ogummaa qabuun amanamummaa fi faayidaa dhaabbatichaatiif jecha tarkaanfii kana fudhee malee akka feeteedhaan dagannoodhaan dhaabbaticha miidhuuf miti gaafa jedhee diffeensi of gochuu akka danda'u karaan kaa'ameera. Xiinxalli waliigalaatiin boordiin itti gaafatamummaa civil liability kan qabaatu yoo ulaagaaleen armaan gadii guutameedha. Ulaagaalee bu'uura guutamuu qaban ka'a balleessan fault yoo irra jiraate seera dambii dhaabbatichaa fi qajeelfama hojii yoo cabsan waan seerri jedhuun ala waan qajeelfamni jedhuun ala dambiin ittiin bulmaata dhaabbatichaa jedhuun ala bahanii yoo raawwatan itti gaafatamummaa siviilillee qabaatu miidhaa yookaan daameej qaqqabe dhaabbatichi yookaan abbootiin qabeenyaa kasaaran irra yoo gahe jechuudha. So karaa saniin itti gaafatamummaa siviiliitiif ulaagaaleen kun jiraachuu qabanii. Causation gochi isaan godhanii fi miidhaan qaqqabe sun walitti dhufeenya qabaachuu qabu kasaaraa irra geessanaan jechuudha. Egaa bifa waliigalaatiin miseensonni boordii dhaabbataaf hojjetu qofa waan ta'aniif miseensonni boordii egaa dhaabbataaf hojjetan qofa waan ta'aniif adabbii irraa bilisa miti. Keessumaa qabeenya dhuunfaa isaaniitiin itti gaafatamuu danda'u kan of eeggannoon nurra eegamu jechuudha. Qabeenya dhuunfaa keessanitti illee dhufuu danda'a. Keessattuu board of directors miseensonni boordiidha. Deemeetu miidhaan qaqqabe sun gara qabeenya keessanillee dhufuu danda'a waan ta'eef itti gaafatamummaan jiru egaa itti gaafatamummaa dhuunfaa akkasumallee immoo itti gaafatamummaa waliin itti gaafatamus ta'uu danda'a waan ta'eef irraa of eeguun dirqama kan hubattanii akka hojiirra oolchitan isin hubachiisumaa fi ulfaadhaa galatoomaa kan itti aanullee haala jiru laallee ta'u egaa dhimmi kun keessattuu gara dhaabbilee biizinesaa tokko sheerii isaa bituudhaaf qooda isaa bitannee bu'aa argachuudhaaf maal xiinxalluu qabna maal beekuu qabna akkasumallee hojii geggeessitoonni immoo maal beekanii dhufuu qabu. Miseensonni boordiidha board of directors illee maal beekanii dhufuu qabu. Seeruma biizinesaa kanaa walitti isin fiduu fi egaa commercial lawin kenna haalli hubannaan hawaasni keenya qabu daldaltoonni keenya qaban abbootiin qabeenyaa keenya qaban laafaa ta'uu isaa waan hubadheef dhimma kana
gurra isin buusuudhaaf yeroo gabaabduu tanatti isinirraa fudhee gara keessan dhufee egaa share gochuudhaan yaada keessan kaa'uudhaan komentii gochuudhaan waliin gahuudhaan maal irratti illee hojjechuun akka barbaachisu irra deebiin akka nu yaada nuuf kennitan fuulli kun keessanii jajjabeeffachuun guddifachuun tola ka hojjetaa jirru waan ta'eef dhimma tolaa kana yeroo baay'ee namni akka waan salphatti ilaala namni keenya kafaltii yoo ati gadi qabdee kafaltii xiqqoo mallee gaafattee hin ceemaa hin fudhatu wallaalummaa itti fakkaata akkasitti yaadu nu wallaalummaa akkasitti yaadu nu wallaalummaa an dhimma kana yeroo qabaadhatii miti haa xiqqaattu haa guddattu istiidiyoo tan argaa jirtu homaa galiin irraa argadhu tokko hin jiru tolaadha kana hawaasa na barsiiseef tolaadha yeroo baay'ee waan arguuf ogummaa seektaroota adda addaa keessa ture irratti illee waan arguuf ammallee immoo namni keenya sababa seera wallaaluutiin seera beekuu dhabuutiin miidhaa hedduu keessa jiraachuu isaa qofa waan argeef gara kana dhufe waa tokkollee isin gaafachaa hin jiru wanni isin gaafadhu yoo jiraate irraa fayyadamaa waliin gahaa yaada keessan naa qoodaa akkamitti akka deemuu qabnu seerota kam irratti akka xiyyeeffachuu qabnu waliin marachuu qabna waliin deemuu qabna hunda keessaniyyuu egaa ulfina guddaa isinii qabna ji'oota muraasa dura hojiilee kana gara sooshaal miidiyaa kanaatti yoo eegalu sooshaal miidiyaa sadanuu jechuudha keessattuu amma lama kan irratti baay'ee fayyadamu feesbuuk nama hedduu bira gaheera namoonni hedduu yaada gurguddaas kennaa jiru waa baay'ee nu hubachiisaa jiru jajjabeeffamuun dinqisiifannaan namoonni na beekan keessattuu namoonni arma dura waliin beekne karaa sooshaal miidiyaa kanaan dhufanii gaafa jajjabina sii kennan waan isin ajaa'ibu namoonni hedduun isaanii osoo dhimma itti nan gaafanne hojiin kun waan nutti toleef qofa sii bilbilee jabaadhu si faana jirra waan gaarii eegaltee waan hawaasni keenya irraa fayyadamu eegaltee jirta waan ta'eef jechuudhaan yaada baay'ee jajjaboo naa kennan hunda keessanuu isin dinqisiifadha isin galateeffadha qophiin qoraasuma seera egaa isin wajjin deeggarsa keessan wajjin gara fuulduraatiif poodkaastii mataa isaa taatee hojjettoota hedduu qabdu egaa seeran alallee baatee seenaa duudhaa hawaasa kanaa kan nu barsiiftu leecalloo qabeenya kana kan nu barsiistu haala jijjiirama qilleensaa irratti kan hojjettu biyyee irratti kan hojjettu dhimmoota daldalaa wal qabatan illee heddummeessinee bal'isnee sadarkama addunyaattuu akkamitti hojiilee babbareedaa keessa seenuun akka danda'amullee hayyoota diinagdeellee kan irratti isiniif himnu ITdhaan teekinooloojiidhaan illee namni keenya akkamitti uf cimsuu akka qabu yeroo keessattuu jaarraa 21ffaa kana keessatti akkamitti hojjechuun akka nurra jiraatu kan itti wal hubachiisnu wal barsiisnudha an egaa yeroo kana qabadhee dhufu beekumsa eenyumaa ol beekee osoo hin taane garuu waan xiqqoo beeku waan muraasa